Fakkeenya godhadhaa Erdogaan jedhama bulchaa biyya Turkii dhiira Islaamummaa keessatti rukutamee farkii dhiira namaaf jecha takkaa gadi hin jenne hoogganaa lubbuu isaa diinii qofaaf kenne isaan argeanii atoo hin argine Ameerikaanuu ni sodaatte biyyi shira shirtu biyyi ofittummaa Joo Baayidaniin bultu hedduu ishee achisee ciminni Erdogaanii mogoleen hin laafu ni jabaata inni dhumarra daddamnaan ofirraa dhiisanii. Jecha Erdogaanii meesi yaadachiisu biyya zaanni jiru hundi biyya keenya kan shaadaa qabate hundi obboleessa keenya jiraannus waliin duunus akkasuma rabbitu tokko nu taasise nuuf ergee ergamaa jedheeti akka kana kaafirootaaf hima ati hoo maal taate masjiidni kee diigama. Fakkeenya godhadhaa Xayyiib Erdogaanii dhiira aangoon hin sobne akkuma keessanii fixadheeraan.